Shamaa nageenya rabbii guddaa bakka isin jirtan isin haa baay'atu hundumti keessanuu kanneen biyya keessaas biyya alaas teettanii nu hordofuu jirtan akkuma viidiyoo darbiratti waadaa isiniif gallee turre waa'ee pirezidaantii Ibraahim Raa'is yookiin pirezidaantii Iraan yeroo ammaa guutuun addunyaa waa'ee du'a isaaniitiin wal qabatee haasa'amaa irratti hanga tokko seenaa isaanii isiniif qabannee viidiyoo ta'an irra isiniif dubbannee waadaa isiniif gallee turre. Nutis akkuma waadaa kennaa eegnee kinoo seenaa isaanii gabaabinaa isin biraan gahuuf qabannee dhufneerra. Isin ammoo viidiyoo kana laayikii fi koppii liink gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'uun gochaa kallattiidhumaan gara seenaa isaaniitti haasa'enna. Thousands of mourners descended on the Iranian city of Tabriz on Tuesday to mourn President Ibrahim Raisi. Ibrahim Ra'isul Saadaat